السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Egaa shama harka fuune akkam jirtan kakkaaliiwwan maarama guutuu addunyaatti argamtan keessumaa jallan suuda ragaa jirtan warroonni shabakaa bilaashaa fayyadamtan jechuudha. Shari'aa zeenii fi moobaayilii akkasumas zeenii qabdan yeroo dheeraadhaaf wal barsiisaa turre waa'ee shabakaa yuutuub chaanala billootuu irratti. Egaa akkasuma yeroodhaaf sababa hojiitiif addaan dhaabeen ture ammas bifa haaraa walitti deebineeti jirra. Shabakaan bilaashaa guyyaa lamaaf addaan dhaabbatee ture amma hundi isaatu ifa haaromsee abdeettee bifa haaraan dhufee jira. Egaa aappiin kun hanga 3 fi 4 akka amma toora irratti deebi'anii jiranii aappiiwwan kana hunda wal duraa duubaan isin barsiisa. Maarree gama yuutuubii keenya koottaa yuutuubii keenya sabiskiraayib godhuudhaan nu gargaara isin jenna. Egaa aappiiwwan kun hundi amma dalagaati jiranii. Aappii kana isin argisiisaa. Aappii kana liinkii isaa telegiraama fi jala isiniif kaa'aa aappii isin barsiisu hunda jechuudha. Telegiraama fi irra galtanii billootuu jettanii itti barreessitanii argachuu ni dandeessu. Liinkii telegiraama kiyyaa diskiripshin boksii jala isiniif kaa'aa. Egaa warroonni isinirraa ture dhiifama isin jechaa bifa haaraan gara barumsaa keenyatti deebina. Egaa barumsi keenya itti fufa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala keenyaa dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan akka nama hunda bira godha. Aappiiwwan hundinuu tartiibaan toora irratti deebi'aatii jiranii. Egaa abdeet ta'anii jiranii warri aappiiwwan duraan qabdan hunda isaaniitu abdeet godhachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu ni jedha. Sanirraa kan hafe karaa aan isin garsiisu yoo hordoftan aappiiwwan kun hundi ni dalagaa tartiibaan afaana bu'aana hordofaa isin jedha. Egaa aappiin kunis ni dalagaa jechuudha. Duraanis dalagaa ture yeroo meeqaaf jijjiiraa ture ammas bifa haaraan jijjiiramee dhufee jira. Akkasuma inni kunis bifa haaraan jijjiiramee dhufee jira. Aappiiwwan hedduutu dalagaa jira kanaaf warroonni hafanis toora irratti deebi'aatii jiranii. Kanaaf har'ammoo mee aappii kam isin agarsiisu. Aappiin kun liinkii qabaa. Liinkii isaa telegiraama kiyya jala isiniif kaa'aa. Aappiiwwan hafanis viidiyoo kana walitti aansuudhaan isiniif hojjedha. Ammaaf mee isa irratti tuqee isin argisiisu aappiin kun. Liinkii isaa telegiraama kiyya jala isiniif kaa'aa jechuudha. Akkuma agartan asirra dhuftanii bakka kanarratti jechuudha. Serverii isaa akkuma jirutti dhiiftan bakka lammaffaadhaa garuu bakka kanarra kaayyattan. Zeenii firii niw onnee lama diimtuu biraa qabu kanarra kaayyattanii jechuudha. Akka ajaa'ibatti dalagaa. Achi booda istaar gootan jechuudha. Gara iddoo bakka kana ni beeytanii bakka kana gattuu hiitanii. Akka ajaa'ibatti dalagaa jechuudha. Bakka humna garraa'ee jira. Dalaguu isaa gubbattis qulfiin baasaa warri aappii kana duraan fayyadamaa jirtan ni beeytanii. Kanaaf itti fayyadamaa aappii kana liinkii isaa telegiraama kiyya jala isiniif kaa'aa. Telegiraama billootuu jala isiniif kaa'aa. Egaa liinkii telegiraama kiyyaa ammoo viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana diskiripshin boksii jala isiniif kaa'aa yookaan koomantii jalqabarra isiniif kaa'aa. Achirra seenuudhaan telegiraama kiyya seentanii aappii kana gabbuufattanii itti fayyadamtanii saayibboottan keessaniif sheer godhuun dagatina. Viidiyoo itti aanu irratti ammas aappii biraa qabadhee isiniif dhufa. Waluma faana aappii 2-3 isin barsiisa. Warroota dhufaa jiranis akkuma dhufanii isin biraan ga'a. Egaa viidiyoo kana sheer godhaa nama hunda biraan ga'a. Warroonni shabakaa hin qabne akka itti fayyadamuuf isin jedha. Kanaaf galatooma. Yuutuubii keenya sabiskiraayib godhuun dagatina. Aappiin kun akka agartan akka ajaa'ibatti dalagaa. Warroonni yuutuubii keenya baay'inaan yuutuubiin keenya kana hanga ammatti viidiyoon jala gadhiifamee fi sabiskiraayibii yoo ilaalle walitti hin lalaa'u jechuudha. Kanaaf hamilee waan nu ta'uuf sabiskiraayib godhaan jajjabeessaa isin jenna daawwattoota kiyya kabajamoo. Egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoo tana sheer waliif godhaa isin jechaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaan naaf jiraadhaa.